Ashama akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya biraatiin walitti deebineetiin jirra. Amma hanga xumuraatti waliin akka turtanis naffeeraa gara oduu keenyaatti dabarra. Sirna wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa irratti hirmaattonni 400 ol ni hirmaatu jedhamee eegama. Sirna wal harkaa fuudhinsa baallii marsaa 72ffaa abbaa gadaa kuraa jaarsoo fi guyyoo boruu gidduutti gurraandhala 30 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti geggeeffamu irratti hirmaattonni 400 ol ni hirmaatu jedhamee akka eegamu waajjirri aadaa fi turizimii godina Booranaa beeksise. Itti gaafatamtuun waajjirichaa aadde Alamituu Qaampee akka jettetti waajjirichi sirna kanarratti aadaa fi duudhaan hawaasa Booranaa akka mul'atuuf qophii barbaachisaa taasisaa jiraachuu himaniiru. Haaluma kanaan agarsiisa aadaa fi duudhaa sirna wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa eeggatee geggeeffamaa jiraachuu kan himan yommuu ta'u, sirnichi marii paanaalii fi koonsartii artistoota bebbeekamoon dabalamin akka geggeeffamuu fi akka itti fufuu kan eeran aadde Alamituun sirboota aadaa Booranaa mul'isan 70 akka sirbamus ifa godhaniiru. Itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii godina Boorana Bahaa obbo Boruu Galgaloo gama isaaniitiin duudhaan sirna gadaa keessaa dhageenyee qabatamatti akka arginu taasisa jedhanii nagahaa fi tokkummaa walitti dhufeenya hawaasaa cimsuun shoora ol'aanaa akka qabus kaasaniiru. Itti dabaluun ayyaanichi kan hundumaa waan ta'eef hundumtuu akka daawwatanis waamicha dhiheessaniiru. Haaluma wal fakkaatuun sirna wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa 72ffaa kana sababeeffachuudhaan dorgommiin biskileetii gadaa tuur 8ffaan kiiloomeetira 100 magaalaa Yaaballootti dorgomamaa jira. Dorgomichi dhaadannoo biskileetiin dorgomaa aadaa fi seenaa keenyaa beeksifna jedhuudhaan kan dorgomamaa jiru yommuu ta'u, dorgomticha irratti naannolee fi kilaboonni garaagaraa hirmaachaa kan jiran yoo ta'u, naannoleen Tigraay, Amaaraa, Sidaamaa, Hararii, Gidduu gala Itoophiyaa, Oromiyaa fi bulchiinsi magaalota Finfinnee fi Dirree Dhawaas hirmaachaa jiraachuun ifa ta'eera. Sagantaa kana irratti hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Jamiilaa Simbiruu fi koomishinarri turizimii Oromiyaa Leellisee Dhugaa akkasumas hooggantoonni biiroo koominikeeshinii Oromiyaa fi kanneen birootis argamaniiru jedhama. Yuunivarsiitiin Dambidolloo damee qorannoo fi teeknooloojiin hojiiwwan biyya fayyadan hojjechaa jiraachuun ifa ta'e. Yuunivarsiitiin Dambidolloo dhaloota beekumsa qabu horachuudhaan cinatti damee qorannoo fi teeknooloojiitiin hojiiwwan biyya fayyadan hojjechaa akka jiru ifatti beeksiseera. Yuunivarsiitichi damee qonnaa, teeknooloojii diroonii, fayyaa fi dameewwan birootiin qorannoo qorachuudhaan qoodasaa gumaachaa jiraachuu bakka bu'aan pirezidaantii Yuunivarsiitii Dambidolloo Raddaanamuu himaniiru. Suurata barattootaaf oolus ofiin of danda'uu fi misooma qonnaa qindaa'aa irratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru kan eeran yommuu ta'u, teeknooloojii dirooniin hojii bu'a qabeessa irratti akka argamu mirkaneessaniiru. Sanyii beelladaa fooyyessuu, kuduraa fi muduraa, bunaa fi dameewwan birootiinis qorannoo cimaa fi fuulla'insa qabu hojjechaa akka jiru kan eeranii fi kanaaf hojiin qorannoo qorachuudhaan hojiiwwan ummataa fi biyya fayyadu hojjechuun kan itti fufu ta'uu beeksisaniiru. Oduu biraatiin hojjettoonni Yuunivarsiitii Hawaasaa 750 ol hojiirraa akka ari'aman murteeffamuu fi hidhaan hojjettoota 5 ammoo komii kaasuun himame. Hojjettoonni Yuunivarsiitii Hawaasaa waggoota 15 oliif waldaan gurmaanii hojjechaa turan 750 ol ta'an daballii mindaa waan gaafataniif qofa Yuunivarsiitichi hojiirraa akka isaan ari'u beeksisuu fi gaafiin mindaa wal qabatee hojjettoonni 5 ol akka hidhamanis ifa ta'eera. Hojjettuun damee keessummeessitoota Yuunivarsiitii Hawaasaa nageenya isheetiif maqaan ishee akka hin ibsamne gaafattee fi akka jettetti waldaa Yimtuu Bazinaa jedhamu keessatti waggoota dheeraadhaaf mindaa gadi aanaadhaan hojjechaa turuu eeruun amma yeroo daballii mindaa gaafatan deebiin qondaaltota Yuunivarsiitichaa irraa isaaniif kenname gaddisiisaa ta'uu dubbataniiru. Bara 2002 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mooraa guddicha Yuunivarsiitii Hawaasaa keessatti keessummeessituu ta'een qacarame kan jettuu fi ergasii asitti hojiilee kan eegale irraa waggaa 15 ta'eera jetti. Yeroo sanatti birrii 390 nuuf kaffalamaa ture jechuun kan kaasan, haaluma kanaan yeroo tokko birrii 50tti dabalanii achi booda qarshii 1000 nuuf taasisan jechuunis kaasaniiru. Ganama sa'aatii 12tti manaa bahanii halkan sa'aatii 1tti akka galan kan himanii fi dhiibbaan jireenyaa dandamachuu waan hin dandeenyeef guyyoota boqonnaa isaaniitti birrii 50 kaffalamee fi hojii dabalataa akka hojjetan ibsaniiru. Gama hojjettoota Yuunivarsiitichaatiin hanga ammaatti wanti deebi'ee hin jiru.
Himatamtoonni Ustaaz Abubakar ugguruudhaan konkolaataa irraa fudhachuuf yaalan hidhaa cimaa fi mallaqaan adabamuun himame. Himatamtoonni Ustaaz Abubakar Huseen ugguruudhaan libree konkolaataa jijjiiruun irraa fudhachuuf yaalan hidhaa cimaa fi adabbiin mallaqaatiin itti murtaa'e. Himatamtoonni kunneen aangoo seeraan alaa fayyadamuun akka malaammaltummaa yakka hojjetan ta'ee itti himamee kan ture yommuu ta'u, manni murtii ol'aanaa federaalaa Lidataa dhaddachi yakka dhimmoota malaammaltummaa ramaddii 4ffaa oolmaa guyyaa har'aatiin yaadota adabbii salphisan bitaa mirgaa kan ilaaleen boodam qorachuudhaan hidhaa cimaa fi maallaqaan akka isaan adabamanitti murteesseera. Haaluma kanaan himatamaan tokkoffaan guyyaa to'annoo jala oolee kaasee hidhaa cimaa waggaa 4 fi birrii 3,000 akka adabamu itti murtaa'eera. Himatamtoonni lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa fi shanaffaan ammoo guyyaa to'annoo jala oolanii kaasanii tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 3 fi baatii 3 akkasumas birrii 2,000 akka adabaman itti murtaa'ee jira. Afrikaan bakka bu'ummaa isheef malu akka argattuuf Chaayinaan deeggarsa nan taasisa jechuun himame. Afrikaan dhaabbilee idil-addunyaa keessatti bakka bu'ummaa isheef malu akka argattuuf deeggarsa kan taasisu ta'uu Chaayinaan ifa gooteerti. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Waang Yun ibsa laataniin biyyoonni guddinarra jiran dhaabbilee idil-addunyaa keessatti bakka bu'ummaa akka argataniif hojiileen eeggalaman cimanii akka itti fufuunan godha jechuun kaasaniiru. Waltajjiin tumsa Chaayinaa Afrikaa bara kanaa waggaa 25ffaa kan qabatu yommuu ta'u, eeruun waggoottan kanneen keessatti milkaa'inni hedduun kan argamanii fi keessumaa gama bu'uuraalee misoomaa fi dinagdeetiin bu'aan guddaan argameera jechuun isaanii Chaayinaa Deeyiliin gabaaseera. Jaarraa 21ffaa kanatti addunyaan Afrikaadhaaf bakka madaaluu hin laanne bu'aa fidaa jiru akka hin dandeenye eeruun hojiileen fooyyee ta'an dhaabbilee idil-addunyaatiin eegalaman kana ilaalcha keessa galchuudhaan gochuu qaban malee akkanaanii miti jechuunis dabalaniiru. Ardittii bu'uuraalee misoomaatiin walitti hidhuu irrattis cimsanii akka hojjetaniif dubbataniiru. Itiyoophiyaan buufataalee Al-Shabaab Somaaliyaa keessatti argaman haleellaa qilleensaan rukutuun himame. Humni qilleensa Itiyoophiyaa Somaaliyaa naannoo giddugaleessaa Shabaleetti iddoowwan garee shororkeessaa Al-Shabaabiin to'ataman irratti haleellaa qilleensaa raawwachuu isaa Ministeerri Ittisaa Somaaliyaa mirkaneesseera. Ministeerri Ittisaa Somaaliyaa Abdulqaadir Mohammad Nuur haleellaa Itiyoophiyaa misaa'ilaan deeggarame Al-Shabaab irratti raawwatame kun mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qindoominaan akka raawwatame ifa godheera. Somaaliyaa keessatti haleellaan qilleensaa kamiyyuu osoo mootummaan biyyattii hin beekin raawwatamuu hin danda'u kan jedhan ministeerichi, haa ta'u malee miidhaa haleellaan kun garee Al-Shabaab irratti geessise hanga ammaatti ifatti hin ibsine. Ministeerichi tumsa nageenyaa Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa guddachaa dhufuu ibsuun waliigalteen Ankaaraa duula waloo Al-Shabaab irratti taasifamuuf bu'uura ta'uu eeranii haleellaan kun Itiyoophiyaan waggoota dhiyoo asii naannichatti yeroo jalqabaaf haleellaa qilleensaa raawwate ta'uu kaasaniiru. Kunis dhiheenya kana Soomaaliyaan humnoonni Itiyoophiyaa ergama tasgabbii Afrikaa jalatti Soomaaliyaa AWSOM keessatti akka makamaniif hayyama kennuu ishee hordofee ta'uu seeraniiru. Haleellaan kun yeroo humnoonni Soomaaliyaa loltoota biyya alaatiin deeggaraman naannoolee giddugaleessa Shabalee fi Hiiraan keessatti Al-Shabaab irratti duula cimaa gaggeessaa jiranitti kan raawwatamedha. Gama biraatiin ammoo Ameerikaan Al-Shabaab haleellaa raawwachuu akka danda'u akeekkachiisuu ishee hordofee aanga'oonni Moqaadishoo buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Edan Addee keessatti meeshaa waraanaa fi konkolaattota waraanaa akka hin seenne dhoorkuun tarkaanfiiwwan nageenyaa cimsaniiru. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa gara magaalaa Maanchistaritti balallii guyyaa jalqabuuf jedhame. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa gara magaalaa Maanchistaritti balallii guyyaadhaan akka jalqabu beeksiseera. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa kun balallii torbeetti guyyaa 5 gara magaalaa Maanchistaritti taasisu guddisuudhaan waxabajjii 26 bara 2017 irraa eegalee guyyaadhaan akka balali'u ifa godheera. Itiyoophiyaa fi Paakistaan tumsa damee ittisaa cimsuuf walii galan. Itiyoophiyaa fi Paakistaan tumsa damee ittisaa cimsuudhaaf waliigaltee irra gahaniiru jedhame. Paakistaanitti ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Jamaal Bakar ministeerri ittisaa aviyeeshinii Paakistaan Kaawujaa Asiif waliin mari'ataniiru. Marii taasisaniin biyyoonni lamaan ittisa teeknooloojii fi aviyeeshinii dabalatee hariiroo hammattoowwan tumsa gamlamee fi biyyoota hedduu qaban cimsuun haala danda'amu irratti kan xiyyeeffatedha. Paakistaan miseensa jijjiiramaa mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii ta'uu isheetiif erga baga gammaddanii mootummaa Itiyoophiyaa irraa ambaasaadar Jamaal ministeerichaan kan gahan yommuu ta'u, Itiyoophiyaan gama aviyeeshinii, daldalaa fi investimentiitiin tumsa Paakistaan waliin qabdu cimsuu akka barbaaddu ambaasaadar Jamaal dabalaniiru.
Ministeerichi egzibiishinii oomishaalee fi tajaajiloota Itoophiyaa beeksisan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2025 Finfinneetti taa'amu irratti akka hirmaatanis affeeraniiru. Ministeerri ittisaa fi aviyeeshinii Paakistaan Kaawujaa Asiif tumsa gama lamee biyyoota Itoophiyaa fi biyya isaanii qaban waliin cimee akka itti fufuu fi cimsanii akka hojjetan ibsuu isaaniitis imbaasiin Itoophiyaa achitti argamu himeera. Waldaan Haakimoota Oromiyaa wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa Booranaa irratti argamuuf tajaajila kennuuf jedhame. Waldaan Haakimoota Oromiyaa kanaan dura sagantaawwan gurguddoo akka Irreechaa fi kanneen biroo hedduu irratti tajaajila yaalaa kennuun yaadatama. Ammas sagantaalee seena qabeessa wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa Booranaa 72ffaa Ardaa Jilaa badhaasaatti geggeeffamu kan irratti qorichaa fi meeshaalee fayyaa qabachuudhaan achitti argamuun himameera. Biiroon Fayyaa Oromiyaattis waajjira fayyaa godinaa fi hospitaala jalqabaa Areeroo fa'aa waliin ta'uudhaan ogeessota ogummaa garaagaraa bobbaasuun Ardaa Jilaa kanatti argamaniiru. Waldaan Haakimoota Oromiyaa kun waggoota muraasa dura yeroo hongeen Booranaa mudate deeggarsa meeshaalee yaalaa fi qorichaa akkasumas tajaajila fayyaa kennuun tajaajilaa turuun isaanii ni yaadatama. Gara oduu baargamaatti yoo dabarru yeroo jalqabaatiif xiyyaarota waraanaa Faransaay Yukureeniif bobbaasuun himame. Yukureen haleellaa halkan Raashiyaa irratti raawwattee giddugala oomisha gaazii irratti akka raawwatte himteerti. Misaa'iloota 67 kiruuz misaa'ilii 43 baalastik misaa'ila kaaliibir 3 fi misaa'ila KH-59 jedhaman 8 fayyadamuudhaan Raashiyaan haleellaacha akka raawwatte himaniiru. Humni qilleensaa itti dabaluun dirooniin 194 tahanis Raashiyaan halkan tokkotti akka fayyadamte ibseera. Isaan keessaa kiruuz misaa'iliin 33 misaa'ila KH-59 jedhamu tokkoo fi diroonii 100 rukutamuu ibsaniiru. Haleellaa kana ofirraa qolachuuf xiyyaarota waraanaa F-16 fi xiyyaarota waraanaa Faransaay Miireej jedhaman fayyadamuu ibsan. Ji'a darbe erga xiyyaarota Faransaay fudhattee booda Yukureen yeroo jalqabaatiif itti fayyadamuu ifa gooteerti. Raashiyaan gama iseetiin Yukureen irratti haleellaa jabaa gaggeessaa akka bultee ifa godhan. Raashiyaan halkan edaa Yukureen irratti haleellaa diroonii guddaa kan gaggeessite yoo ta'u, haleellaa Yukureen kanaan ijoolleen 4 dabalatee namoonni 18 madaa'aniiru. Erga Ameerikaan deeggarsa waraanaa Yukureeniif gootu irraa kuttee haleellaa jabaa akkasii Raashiyaan yoo gaggeessitu kan jalqabaa ta'uu eeruun Ministeerri anniisaa Yukureen akka jedhanitti Raashiyaan giddugala anniisaa biyyattii irratti xiyyeeffachuun haleellicha raawwatteerti jechuun himatan. Magaalaa guddoo lammaffaa Yukureen kan taate Kaarchiv keessatti namoonni 8 madaa'aniiru jechuun kan bahee fi bu'uuraaleen misoomaa murteessoo fi manneen jireenyaa hedduunis barbadaa'aniiru. Baha Shaaktaar magaalaa Isloovaaniskii keessatti haleellaa boombii lamaan namoonni 7 madaa'uu hoogganaa waraanaa magaalichaa ifa godhe. Gamoo adda addaa 30 irras miidhaan dhaqqabeera kan jedhan yoo ta'u, kun yeroo Tiraamp waraana dhaabuuf marii nagahaa jalqabuuf Zelenskii fi Putiin waliin dubbachaa jirutti ta'uun ammoo dubbii biraa akka ta'e ifa godhaniiru. Suudaan Yuunaayitid Arab Emireet duguggaa sanyii deeggaruun mana murtii idil addunyaatti himatte. Suudaan Yuunaayitid Arab Emireetiin wal waraansa biyyattii keessatti geggeeffamaa jiru keessatti humnoota deeggarsa saffisaa RSF Suudaan gargaaraa jirti jechuudhaan mana murtii haqaa idil addunyaa ICJ'tti geessuun himachaa jirti. Kaartuum gocha duguggaa sanyii hawaasaa Masaalit kan lixa Daarfur keessatti argaman irratti raawwatame keessaa Yuunaayitid Arab Emireetiin deeggara waraanaa maallaqaa fi siyaasaa RSF'if kennuun duguggaa sanyii irratti hirmaatteerti jechuunis falmii qabdu kaasteerti. Deebii kanaaf Yuunaayitid Arab Emireetis himannaa Suudaan kana cimsitee kan waakkattee fi dhimmichaan xiyyeeffannoo uummataa jijjiiruuf kan itti yaadame dhihaateedha jechuun hatattamaan akka diigaman akka barbaaddus ifa gooteerti. Erga waraanni Suudaan ebla bara 2023 jalqabe as RSF fi waraanni Suudaan lamaan isaaniiyyuu gocha mirga namaa sarban raawwachuu isaanii himatamaa jiru. Oduu biraatiin humnoonni Bashiir al-Asaadiif amanamoo ta'an waraana biyyattiin walitti bu'uun hedduun isaanii du'uun himame. Humnoonni waraanaa bulchiinsa haaraa Siiriyaa fi hidhattoonni pireዝdaantii duraanii Bashiir al-Asaadiif amanamoo ta'an waraana walitti banuun lubbuun namoota hedduu akka darbe himamaara. Erga muddee darbee Asaad biyya bahuudhaan mootummaa ce'umsaa kan hundaa'e yommuu ta'u, qaamni UK taa'ee haala mirga namoomaa Siiriyaa keessa jiru to'atu Syrian Observatory for Human Rights jedhamu namoonni 70 caalaan ajjeefamuu gabaasa kana keessatti eereera. Iddoowwan lolli keessatti geggeeffame magaalota Laataakiyaa fi Tartus jedhamu keessatti sochiin daangeffamuus ifa godhateera.
Waraana kanaaf ka'umsi humnoonni mootummaa wayita Laatakiyaa keessatti opereeshinii gaggeessan butamuus kan himamedha. Taatee kana hordofee mootummaan humna dabalataa wayita bakka kanatti argu dhukaasni hamaan kan eegale yommuu ta'u, iddoowwan daangaa biyyattii irratti argaman kunneen iddoo qubsuma hawaasaa Alaawitee jedhamanii fi qe'ee maatii Bashir al-Asaadidha. Lakkoofsi namoota ajjeefamanii meeqa akka ta'e hanga ammaatti maddi walabaa kan hin mirkaneessine yommuu ta'u, miidiyaan Siiriyaa Esteep jedhamu ammoo humnoonni nageenyaa mootummaa hidhattoota duraanii 70 ta'an akka ajjeese ifa godheera. 25 ta'an ammoo naannawaa Jabala jedhamutti booji'amuun gabaasa isaanii keessatti himeera. Magaalota ijoo Siiriyaa kanneen akka Hoomsii fi Aleppoo keessatti walitti bu'iinsi gurguddoon deemaa jiraachuunis ni himama. Dubbi himaan ministeera ittisaa Siiriyaa Koloneel Hasan Abdulgaanii hidhattoonni Asaadiif amanamoo ta'an meeshaa lafa kaa'uudhaan akka nagahaan jiraatan yookaan carraan isaanii irbaata rasaasaa akka ta'u garuu itti dhaadateera. Keessattuu sochiin hidhattoonni kunneen Laatakiyaa keessatti taasisaa jiran bulchiinsa yeroo pirezidaanti Ahmad Al-Shaaraatti qormaata jabaa ta'aa jiraachuun isaanii dubbii ijoo yeroo kanaa ta'ee jira. Oduu xumuraatiin Yukureen filannoo hin qabneef walii galuu qabdi jechuun dubbateera. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp marii Yukureen waliin xumuruuf kaayyeffate irratti yaada isaanii yeroo qoodan Yukureen filannoo waan hin qabneef walii galtee gochuu barbaadde jedhee yaada jechuun waajjira Oovaal keessatti gaazexeessitoota fuulduratti ibsa kennaniiru. Akkasumas Raashaanis walii galtee gochuu barbaadde jedheen yaada, sababbiin isaas karaa adda ta'e akka ani qofti beekuun isaanis filannoo hin qaban jechuun ifa godheera. Akkasumas pirezidaantiin Ameerikaa Vilaadimeer Puutiin waliinis wal arguuf biyyattiin daawwachuu fi dhiisuu isaanii gaafatamanii turanim, kana garuu hin beeku, yeroon isaa ta'uu fi ta'uu dhabuus ni danda'a jechuun dubbateera. Zelenskiin gama isaaniitiin mariin US waliin taasisuuf jirru milkaa'aa akka ta'u abdachuu keenya itti fufna jechuun kan kaasanii fi pirezidaantiin Yukureen Volodimiir Zelenskiin biyyi isaanii marii torbaan dhufu Ameerikaa waliin Saawud Arabiyaatti taasisuuf karoorfatte kanam hiikaa guddaa akka qabu dubbateera. Pirezidaantichi Saawud Arabiyaatti kan argamanillee maricha irratti kan hirmaanne yoo ta'e biyyi isaanii nagaa waaraa fi hatattamaa fudhachuudhaaf hojjechaa akka jirtu dubbateera. Ergamaan addaa pirezidaantii Ameerikaa Istiivaan Wiitikoof gama isaaniitiin jilli Ameerikaa sagantaa hojimaata waraanaa Raashaa fi Yukureen furmaata nagaa argamsiisuuf irratti mari'achuu barbaada jechuun kaaseera. Torbee darbe keessa dursaan Yukureen Zelenskii fi Ooyireediyaantiin gama isaaniitiin Ameerikaa yeroo turan Tiraamp Waayit Haawusitti marii taasisan irratti walitti bu'iinsi uumamee gara afaaniin walitti darbuutti ceehuun isaanii yaadatama. Yeroo sanatti Tiraamp gita isaanii Zelenskii waraanicha dhaabuudhaaf qophaa'aa miti jechuun kan himatan yommuu ta'u, rakkoon dippiloomaasii dureewwan lamaan gidduutti mudate kan hordofuudhaan Ameerikaan deeggarsa waraanaa kanaan dura Yukureeniif taasisaa turte, akkasumas jijjiirraa odeeffannoo tikaa dhaabuu beeksiftee turte. Zelenskiinis marichi gara haala sanaatti ce'uu isaa akka isaan gaddisiise ibsanii Ameerikaan kan biyya isaaniitiif meeshaa waraanaa hedduu dhiyeessaa turte waliin walitti dhufeenya isaanii deebisanii sirreeffachuuf yaalaa akka jiran dubbatanii guyyaa kamisaa xalayaan dhiifamaa akkasumas galateeffannaa Zelenskii irraa Tiraamp akka qaqqabees Wiitikoof dubbateera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa, oduu fi odeeffannoowwan keenya har'aaf qabanne kan hanga ammaatti dhageeffattanidha. Waan waliin turtaniif galatooma.